Yuunivarsiitiin Harraambee marsaa 20ffaa barattoota muummee adda addaan barsiisaa ture eebbisiise. Yuunivarsiitichi magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti barattoota 4,500 ol eebbisiiseera. Sirna eebbichaa irratti hoogganaa itti aanaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el, kantiibaa itti aantuun magaalaa Adaamaa Aadde Inseenee Mahammad, abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Yuunivarsiitii Harraambee obbo Faayisaa Araarsaa argamaniiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Habtaamuu Takkaa Yuunivarsiitichi digirii jalqabaa muummee 11, digirii lammaffaa muummee 3 Yuunivarsiitii beekamtii mootummaa irraa argate ta'uu himaniiru. ሀገራችን ከሚገኙ 5 የግል ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ መሆን የቻለ Yuunivarsiitiin Harraambee yuunivarsiitota dhuunfaa akka biyyaatti jiran shan keessaa isa tokko. Yeroo ammaas abbaa taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa irraa muummeewwan barnootaa adda addaan beekamtii argateera. Haaluma kanaan digirii jalqabaan muummee 11, digirii lammaffaan 3 argateera. Ogummaa fi teeknikaan ammoo muummee 9 beekamtii yuunivarsiitii argateedha. Yuunivarsiitiin Harraambee barattoota harka qalleeyyiif carraa barnootaa bilisaa kennuun dabalata tajaajila hawaasummaa irrattis qooda isaa akka ba'aa jiru himameera. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Yuunivarsiitii Harraambee obbo Faayisaa Araarsaa Yuunivarsiitii Harraambee dhaabbilee barnoota idil addunyaa irratti beekaman waliin dorgomaa taasisuuf tattaafataa akka jiran himanii bu'aa bayii hedduu keessa darbuun carraa kanaaf baga geessan jedhan eebbifamtootan. Eebbifamtoonni baranaa keessattuu kan adda godhu yeroo digirii duraaf barri waggaa 3 ture waggaa 4tti jijjiiramee dararamu tokko kan itti ture yeroo Covid addunyaa fi biyya keenya raasu rakkoo guddaan osoo jiru barnoota mana barnootaa dhaqanii barachuun yeroo dadhabeemitti isin qabsoo san keessa dabartanii har'a eebbifamtanii guyyaa hojii keessan laaltan baga geessan baga gammadan jedheerra deebi'ee. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el Harraambeen karaa onlaayiniin barsiisuun yuunivarsiitii adda duree akka ta'e kaasaniiru. Hanqina humna nama barate, hanqina nama teeknooloojii irratti hirmaatu, industirii irratti hirmaatu, qonna irratti hirmaatu, fayyaa irratti hirmaatu, daldala irratti hirmaatu sana bakka bu'aa jedhee tajaajila jechuudha. Onlaayin learningii jalqabuudhaan yeroo jalqabaatiif barattoota digirii lammaffaadhaan eebbisuunsaa kun paayoniir ta'uunsaa yookiin jalqabaa ta'uunsaas baay'ee kan isa galateeffachiisudha. Barattootni eebbifamanis gammachuu isaanii nuuf qooduun hojii mootummaa eeguu qofa osoo hin taane gara biizinasiitti seenuun maatii ofii fi biyya deeggaruuf abbaan qabeenyaa yuunivarsiitichaa nuuf fakkeenyaa jedhan. Ani baay'ee gammadeera akkuma argitu kana qabxii olaanaatiin eebbifame. Akkuma eebbifame kana inni guddaan wanta eebbifame kanaan immoo saba ofii tajaajiluudha. Biyya har'aatiin as ga'uu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Keessattuu eebbifamtooti bara 2015 chaalenjii guddaa keessa dabarree. Carraa xiqqoo argatanis isaanumatti fayyadamanii biizinasii irratti seenanii abbaa qabeenyaas ta'anii ofii isaan fayyadaman maatiis ollaas biyya akka biyya fayyadaa jiran inni fakkeenya isaan godhadheetiin isaan duukaa deemuuf barbaada. Yuunivarsiitiin Harraambee barattoota onlaayiniin barataa turanis yeroo jalqabaatiif eebbisiiseera. Kanneen karaa onlaayiniin barachuun eebbifamanis dhaloonni intarneeta waan hin fayyadneef oolchuurra faayidaa oolchuu akka qaban dhaaman. Yeroon nuti ammaan tana barumsaaf onlaayinii irratti dabarsine namoonni biraa sooshaal miidiyaa irratti waan faayidaa hin qabneef equivalent time waste godhuu danda'an. Garuu namni lammiin jenereeshiniin dargaggoonni faan jijjiiramni ofirraa jalqabaa.